Nagaanis ni fata'u kabajamtoota hordoftoota koo iddoo adda addaa jirtanii kun eebbisaa baay'isaatii attam jirtu nagaadhaa. Jiruuf jireenyi keessan bakka jirtan hundumaatti nagaa keessan eeggam jirtu jechuun barbaada. Guyyaa irraa gara keessan kan namni fedhii gabaabduudhaa fi akkuma beekamu gidduu kana kitaaba qormaata jaalalaa jedhu eebbisiifnee turre. Sababa duraa darbee kana sa'aatii torba walakkaadhaa kaasnee giddu gala aadaa Oromootti namoota murtaa'an waliin dhufnee kitaaba afaan Oromootti kana eebbisiifnee turre baay'ee keessan quba qabdu jedhee yaada. Kaayyoon eebba kitaaba kanaa inni guddaan maal ture? Lammiilee keenya buqqaan deeggaruu ture. Lammiilee keenya buqqaan qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaanii iddoo adda addaatti rakkina hamaa keessatti kufanii jiran deeggaruu ture kaayyoon eebba kanaa. Amma ta'es milkoofneerra jechuun hin danda'ama. Guutummaan guutuutti akka nu yaadnetti deemeera jechuullee yoo baanne hamma tokko garuu milkoofneerra jennee yaadna. Gurgurtaa kitaaba kanaarraa galiin argamu hundumtuu karaa tumsa lammiilee keenya miidhamarra jiran buqqaanii qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaanii karaarra jiran lammiilee waan nyaatan waan dhugan waan uffatanii rafan illee hin qabne harmoolii daa'imman xixiqqaa waliin karaa irratti kufan deeggaruuf ta'a jennee galii kitaabaa qofa miti wanti biraan wanti nuti yaadne namoonni kitaaba kana eebbisiisuuf dhufan achumaan waan maateeriyaalii adda addaa qabatanii akka dhufan deeggarsa akaakuu akka taasisan jenneetu yaadne. Inni uffata qabu uffata, inni kophee qabu kophee. Mana keessa waanuma ittiin fayyadamnee waan haftee ta'ee jiru sanarra immoo kan darbee waanuma itti fayyadamaa jirru lama kan qabnu lammii keenyaaf tokko itti hir'isnee kennina jennee murteessineetu waamicha akkanaa goonee sanatti sammatee milkoofneerraa namoonni dhufan hundumtuu harka duwwaa hin dhufne feestaalatti waa qabatanii kaan immoo madaabaraatti illee waa qabatanii kan dhufan jiru. Isaaniif kabajaaf galata guddaan qaba. Kaayyoon viidiyoo kana hojjechuu kootiis isaan galateeffachuudha. Baay'een galateeffadha. Guyyaan sun guyyaa hojiiti. Namoonni baay'eenis kanaaf hin argamne jedhee yaada malee lammii isaaniif quuqama dhabanii waa'een uummata Oromoo iddoo adda addaatti buqqaa jiru isaan yaachisuu dhabeeti jedhee hin yaadu. Garuu guyyaan sun guyyaa sanbata duraadha. Sanbata duraa namoonni baay'een hin hojjetu guyyaa hojiiti. Kanaaf eeyyamsiisanii eeyyama fudhatanii dhufuudhaaf mijanneef ta'a jedheen yaada. Kanaaf malee waan biraa rakkinni biraa jiraateetii miti kan isaan irraafan jedhee yaada. Warri immoo haala mijataa hin taane kana keessatti mijeeffatanii dhuftan, warri nu bira dhaabattan, warri waan qabdan qabatanii anis galaan qaba mata duree jedhu waamicha si waamne kabajanii waan harka keessan jiru qabatanii dhuftanii lammiilee keessan gargaartan baay'een isin galateeffadha. Lammii keessaniif quuqamtanii lammii keessan karaatti kufe otuu qabu akka waan hin qabne ta'e akkuma beekamu Oromoon kadhaan beeku. Sababni isaa haalli isaa mijataadha, qilleensa mijataa keessa jiraata. Gadi ba'ee lafa isaarra waan xinnoo yoo qotate waggaa guutuu waan nyaatu galfata. Kanaaf uummata kadhaan illee irraa bareedu miti. Uummanni kunis hin gaddisiisa. Beekeen kadhatu hin boo'a malee beekeen kadhatu iddoo adda addaa deemee kanaan arge buqqaatonni keenya rakkinuma isaaniillee isinitti himachuu hin danda'an. Kana dhabne uffata dhabne qullaa bulaa irraa nutti qorra jedhanii dubbachuudhaaf illee hin danda'an. Hin boo'u imimmaan turursa maaliif kadhatanii hin beekanii aadaa kadhaan qabanii kaaniifuu kan ga'an ormayyuu kan jiraachisan turan waan ta'eef kaleessa abbootii farmoolii dilbii meeqa qaban torra immoo karaa irratti kufe waan ta'eef waan jedhanii kadhatanii iyyuu hin beekanii uummata saba utuu hin beekin rakkina hamaa keessatti kufe kanaaf birmachuudhaaf hojii keessan dhiiftanii haala mijeeffattanii dhuftanii warri nu bira dhaabattan baay'een isin galateeffadha. Galata guddaan isiniif qaba. Ulfaadhaa. Walumaa galatti galiin argame ga'aa jedhamuu baatu samma tokko nama rakkateef inuma ga'aa. Uffanni walitti qabnes jira kan daa'immanii, kan dubartootaa, kan ijoollee, kan dhiirotaa, kan abbootaa akkasumas nyaata samma ta'e arganneerraa namoonni addatti gumaacha gurguddaa godhan gidduu turaniiru. Aadde Tsahaayii Taaddasee Birruu intalli gooticha Jeneraal Taaddasaa Birruu bakka sanatti argamuudhaan uffata boondaa tokko jechuun qarshii 70,000 kan tilmaamamuu fi birrii 20,000 arjoomaniiru. Baay'ee galateeffannaa.
Egaa rakkinni keenya waan dafee goola ba'uunatti hin fakkaatu ammallee rakkoo walxaxaa keessa jirra waan ta'eef deeggarsi kun itti fufuudha qaba jedhee yaada. Akka kanatti utuu hin taane akka wal qabannee hamma Facebook irraa waan quuqamne fakkaannee barreessaa ooluu iyyaa ooluu kana lafattis waa hojjechuu danda'utu nurra jira. Amma rakkinni keenya inni guddaa social media irratti baay'ee fakkaanna lafatti hojii hojjannaa kottaa gaafa jedhamu namuu gurra isaa cufata maaliif akka ta'e beekuun dhukkubni lammiilee keenya balaa keessa jiranii wal qixanuu dhukkubuu qaba. Wal qixanuu dhukkubuu qaba. Inni tokko tuuboo inni tokko immoo dhiichisuun irra hin jiraatu. Oromoon inni tokko mormi isaa qalamaa Oromoonni kaan immoo cidha qopheessee dhiichisuu sirbuu qaba jedhee yaadu. Mana Oromoo tokko gaddi jiraate Oromoo tokko biraa gammachuun jiraachuu qaba jedhee yaadu. Miirri keenya miira waloo ta'u yoo gaddaa waliin gaddu yoo gammachuu waliin gammaduu qabna jedhee yaada. Sababni isaa akka Oromootti bidiruu tokko irra jirra waliin nyaatamna waliin immoo oolla waan ta'eef wanti hundumtuu kan hunduma keenyaati. Madaan Oromoo Wallaggaa, madaan Oromoo Gujiitii, madaan Oromoo Booranaa, madaan Oromoo Wallooti, madaan Tuulamaa, madaan Maccaatii kan dhukkubsatu nu hunda jechuudha. Maatii murtaa'e miti. Maatii tokko lamatu hin taane hunda keenyatu dhukkubsachuu qaba. Hunda keenyatu birmachuu qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf sagantaan akkasii yeroo qophaa'u an akka carraatti ilaala namni keenya jedhee yaada. Galma giddugala aadaa Oromoo keessaa namni dhibuu miti, namni hirrachuu miti. Mooraa sana guutuu wal geenya jedhee yaada. Feestaala qabannee galaa keenya qabannee mooraa sana guutuu wal geenye guunna jedhee yaade. Booda galgala gara manaatti gaafa deemu miirri gaariin natti dhaga'aa waan turre amma makkan waliin dhiignu waan beekuuf alagaan nutti taphataa jira. Guyyaa rakkinaaf akkan waliif hin qaqqabne akka waliif hin taane waan beekeef alagaan lafa keenya irratti nu ajjeesaa nu buqqisaa jira jedhee baay'ee gaddaan mana miira gaddaatiin ture gara manaatti kan deeme kun irra deebi'amuu hin qabu. Ittumaayyuu deeggarsa uummataaf gaafa jedhamu akka carraatti ilaallee gatii baafamu baafnee adaba nu adabu yoo ta'e mana adabaati mana hojiitii adaba fudhannee dhufnee lammii keenya gargaaruutu nurra jiraataadha. Maaliifi lammiin buqqee kun amma rakkina mamii keessa akka inni jiru hubachuudhaa fi deemtanii iddoo sana dhiifamaa deemtanii arguun isin irra hin jiraatu. Akkasumattuu beekamaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gara fuulduraa sagantaaleen akkanaa yeroo dhiyaatan sagalee tokkoon baanee deeggaruutu nurra jiraata, gargaaruutu nurra jiraata. Haadha Oromootu salphate, abbaa Oromootu karaa irratti kufe. Umurii malee abbootiin keenya kaakayyoonni keenya lafaa isaaniif hin malletti kufanii warra du'andeeffachuu hin dandeenyu warra lubbuun jiru garuu gargaaruutu nurra jiraata, qaqqabuutu nurra jiraata. Ammallee hojii manee guddaa qabna waan ta'eef iddoo akkasii kana eenyuyyuu qopheessu kaayyoon isaa deeggarsa uummata kanaaf taanaan deeggarsa lammiilee rakkataniif taanaan eessattuu argamne gargaaruu hiixachuutu nurra jiraata. Dhaamsa jedhuun qaba akka yeroo darbee akka keenya akka hin taane jechuudha. Gara fuulduraa sagantaanis galaan qabu jedhu kanatti fufnee dhiyeessuudhaaf tumsa lammii wajjin karoora qabna. Magaalota keenya akka Naqamtee, akka Amboo, akka Adaamaa, akka Asallaa, Roobee fi kanneen biroo keessatti illee sagantaa kana fakkaatu qopheessinee uummata keenya gargaaruudhaaf inni yaannaa yoo Rabbi nu gargaare. Kanaaf gara fuulduraa irraa jalaan isin beeksisaa deemna. Namoonni naannoo sana jirtan hundumtuu haala gaariidhaan akkatti hirmaattan waamichaan isinii taasisa. Carraadha kophee lama qabdan keessaa kophee tokko obboleessa koof jettanii fudhattanii dhuftan. Qamisii lama qabdan keessaa qamisii tokko obboleettii koof jettanii fudhattanii yoo dhuftan inni kun carraadha. Akka carraatti ilaaluutu nurra jiraata. Nama kamiyyuu nama rakkate gargaaruun taasisuuf nu carraa guddaadha. Waaqatu nama alaata waan ta'eef obboleessa keenya kufee harka qabu abbaa keenya umurii malee salphate bira dhaabachuu siif jirra jechuu gargaaruu danda'uuti qabna jechuudha. Yoo nuun ni tannu ta'e eenyutu hidhata. Dhugaa dubbachuudhaaf lammiilee keenya karaa irratti kufan yoo nu gargaaruudhaaf yoo nu harka isaanii qabuudhaaf yoo nu isaan cinaa dhaabachuudhaaf eenyutu isaan deeggara eenyutu isaan bira dhaabata jettaniitu yaaddu. Kanaafuu namni hundumtuu isa kanaaf qopheessuu qaba, irratti hirmaachuu qaba. Gara fuulduraa hundi keenya waan gochuu dandeenyu
waan humna keenya gochuudhaa fi kutannaa gahaa ta'e qabaachuu qabna yaada. Kanaaf an dhufe guyyaa irraa gara fuulduraa waan ta'u jala jalaan isin beeksisaa deema. Yeroo hundumaa waamicha ani isiniif taasisu waan dhageessaniif baay'een isin galateeffadha. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaan itti isin waamee isin na jalaa calliftan waan hin jirree fi waan natti fakkaate yaadan dhiyeessu hundumaa waan kabajaniif Rabbi isin kabaju kabaja argadhaan jira. Ulfaadhaa bakka jirtan hundumaatti of eegaa, walii keessan eegaa, eeggannoodhaan ba'aa gala. Warri magaalaa keessa jirtan, warri baadiyyaa jirtanis yeroodhaan ba'aa, yeroodhaan gala, yeroo malee hin deemina. Yoo danda'ame amma dandeessanitti 2 3 malee kophaa keessa socho'uu dhiisa. Yeroo rakkisaa akkasii kanatti kan kana alaa Waaqni bakka jirtan hundumaatti isin eegu. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Yeroo biraa walitti deebina. Ulfaadhaa. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo iddoo adda addaa jirtanii kun eebbisaa baay'isaatii akkam jirtu nagaadhaa. Jiruuf jireenyi keessan bakka jirtan hundumaatti nagaa keessan eeggam jirtu jechuun barbaada. Guyyaa irraa gara keessan kan namni fedhii gabaabduudhaa fi akkuma beekamu gidduu kana kitaaba qormaata jaalalaa jedhu eebbisiifnee turre. Sanbata duraa darbee kana sa'aatii 7 walakkaadhaa kaasnee giddu gala aadaa Oromootti namoota murtaa'an waliin dhufnee kitaaba afaan Oromootti kana eebbisiifnee turre. Baay'ee keessan quba qabdu jedhee yaada. Kaayyoon eebba kitaaba kanaan guddaan maal ture? Lammiilee keenya buqqaan deeggaruu ture. Lammiilee keenya buqqaan qeef qabeenya isaaniirraa buqqaanii iddoo adda addaatti rakkina hamaa keessatti kufanii jiran deeggaruu ture kaayyoon eebba kanaa. Amma ta'es milkoofne irra jechuun hin danda'ama. Gutummaan gutuutti akka nu yaadnetti deemeera jechuullee yoo baanne hamma tokko garuu milkoofne irraa jennee yaadna. Gurgurtaa kitaaba kanaarraa galiin argamu hundumtuu karaa tumsa lammiilee keenya miidhamarra jiran buqqaanii qeef qabeenya isaaniirraa buqqaanii karaarra jiran lammiilee waan nyaatan, waan dhugan, waan uffatanii rafanillee hin qabne harmoolii daa'imman xixiqqaa waliin karaa irratti kufan deeggaruuf ta'a jennee galii kitaabaa qofa miti wanti biraan wanti nuun yaadne namoonni kitaaba kana eebbisiisuuf dhufan achumaan waan maateeriyaalii adda addaa qabatan akka dhufan deeggarsa akaakuu akka taasisan jenneetu yaadne. Inni uffata qabu uffata, inni kophee qabu kophee, mana keessa waanuma ittiin fayyadamne waan haftee ta'ee jiru sanarra immoo kan darbee waanuma itti fayyadamaa jirru lama kan qabnu lammii keenyaaf tokko itti kennina jennee murteessineetu waamicha akkanaa goonee sanatti sammatee milkoofne irraa namoonni dhufan hundumtuu harka duwwaa hin dhufne feestaalatti waa qabatanii kaan immoo madaabaraatti illee waa qabatanii kan dhufan jiru. Isaaniif kabajaaf galata guddaan qaba. Kaayyoon viidiyoo kana hojjechuu kootiis isaan galateeffachuudha. Baay'een galateeffadha. Guyyaan sun guyyaa hojiitii. Namoonni baay'eenis kanaaf hin argamne jedhee yaada malee lammii isaaniif quuqama dhabanii waa'een uummata Oromoo iddoo adda addaatti buqqaa jiru isaan yaachisuu dhabeeti jedhee hin yaadu. Garuu guyyaan sun guyyaa sanbata duraadha. Sanbata duraa namoonni baay'een hin hojjetu guyyaa hojiitii. Kanaaf eeyyamsiisanii eeyyama fudhatanii dhufuudhaaf hin mijanneef ta'a jedheen yaada. Kanaaf malee waan biraa rakkinni biraa jiraateetii miti kan isaan irraa fan jedhee yaada. Warri immoo haala mijataa hin taane kana keessatti mijeeffattanii dhuftan, warri nu bira dhaabattan, warri waan qabdan qabattanii anis galaan qaba mata duree jedhuun waamicha si waamne kabajanii waan harka keessan jiru qabattanii dhuftanii lammiilee keessan gargaartan baay'een isin galateeffadha. Lammii keessaniif quuqamtanii lammii keessan karaatti kufe otuu qabu akka waan hin qabne ta'e akkuma beekamu Oromoon kadhaan beeku. Sababni isaa haalli isaa mijataadha, qilleensa mijataa keessa jiraata. Gadi ba'ee lafa isaarra waan xinnoo yoo qotate waggaa guutuu waan nyaatu galfata. Kanaaf uummata kadhaan illee irraa bareedu miti uummanni kun isin gaddisiisa. Beekeen kadhatu hin boo'a malee beekeen kadhatu iddoo adda addaa deemee kanaan arge buqqaatonni keenya rakkinuma isaaniillee isinitti himachuu hin danda'an. Kana dhabne uffata dhabne qullaa bulaa irraa nutti qorra jedhanii dubbachuudhaaf illee hin danda'an. Hin boo'u imimmaan turursa maaliif kadhatanii hin beekanii.
aadaa kadhaan qabanii kaaniifuu kan ga'an ormayyuu kan jiraachisan tura waan ta'eef kaleessa abbootii farmoolii dilbii meeqa qabantu har'ammoo karaa irratti kufee waan ta'eef waan jedhanii kadhataniyyuu hin beekanii uummata sabatuun beekiin rakkina hamaa keessatti kufee kanaaf birmachuudhaaf hojii keessan dhiiftanii haala mijeeffattanii dhuftanii warri nu bira dhaabattan baay'ee dhuman isin galateeffadhaa galata guddaan isiniif qaba ulfaadhaa. Walumaa galatti galiin argame ga'aa jedhamuu baatu samma tokko nama rakkateef inuma ga'aa uffanni walitti qabnes jira kan daa'immanii kan dubartootaa kan ijoollee kan dhiirotaa kan abbootaa akkasumas nyaata samma ta'e arganneerraa namoonni addatti gumaacha gurguddaa godhan gidduu turaniiru adde Tsahaayii Taaddasee Birruu intalli gooticha jeneraal Taaddasaa Birruu bakka sanatti argamuudhaan uffata boondaa tokko jechuun qarshii 70,000 kan tilmaamamuu fi birrii 20,000 farjoomaniiru baay'ee galateeffannaa. Egaa rakkinni keenya waan dafee goola ba'uunatti hin fakkaatu ammallee rakkoo walxaxaa keessa jirra waan ta'eef deeggarsi kun itti fufuudha qaba jedhee yaada. Akka kanatti utuu hin taane akka wal qabannee hamma Facebook irraa waan quuqamne fakkaannee barreessaa olluu iyyaa olluu kana lafattis waa hojjechuu danda'utu nurra jira. Amma rakkinni keenya inni guddaa social media irratti baay'ee fakkaannaa lafatti hojii hojjannaa kottaa gaafa jedhamu namuu gurra isaa cufata maaliif akka ta'e beekuwani dhukkubni lammiilee keenya balaa keessa jiranii walqixanuu dhukkubuu qaba. Walqixanuu dhukkubuu qaba. Inni tokko tuuboo inni tokko immoo dhiichisuun irra hin jiraatu. Oromoon inni tokko mormi isaa qalamaa Oromoonni kaan immoo cidha qopheessee dhiichisuu sirbuu qaba jedhee yaadu. Mana Oromoo tokko gaddi jiraate Oromoo tokko biraa gammachuun jiraachuu qaba jedhee yaadu. Miirri keenya miira waloo ta'u yoo gaddaa waliin gaddu yoo gammachuu waliin gammaduu qabna jedhee yaadu. Sababni isaa akka Oromootti bidiruu tokko irra jirra waliin nyaatamna waliin immoo oolla waan ta'eef wanti hundumtuu kan hunduma keenyaati. Madaan Oromoo Wallaggaa, Madaan Oromoo Gujiitii, Madaan Oromoo Booranaa, Madaan Oromoo Wallootii, Madaan Tuulamaa, Madaan Maccaatii kan dhukkubsatu hunda jechuudha. Maatii murtaa'e miti. Maatii tokko lamatu hin taane hunda keenyatu dhukkubsachuu qaba. Hunda keenyatu birmachuu qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf sagantaan akkasii yeroo qophaa'u an akka carraatti ilaala namni keenya jedhee yaada. Galma giddu gala aadaa Oromoo keessaa namni dhibuu miti, namni hirrachuu miti. Mooraa sana guutuu wal geenya jedhee yaada. Peestaala qabannee galaa keenya qabannee mooraa sana guutuu wal geenye guunna jedhee yaade booda galgala gara manaatti gaafa deemu miirri gaariin natti dhagaa waan turre amma makkan waliin dhiignu waan beeku falagaan nutti taphataa jira. Guyyaa rakkinaaf akkan waliif hin qaqqabne akka waliif hin taane waan beekee falagaan lafa keenya irratti nu ajjeesan buqqisaa jira edaa'ee baay'ee gaddaan mana miira gaddaatiin ture gara manaatti galan deeme kun irra deebi'amuu hin qabu. Ittumaayyuu deeggarsa uummataaf gaafa jedhamu akka carraatti ilaallee gatii baafamuu baafnee adaba nu adabu yoo ta'e mana adabaati mana hojiitii adaba fudhannee dhufnee lammii keenya gargaaruutu nurra jiraataadha. Maaliifi lammiin buqqa'e kun amma rakkina ammamii keessa akka inni jiru hubachuudhaa fi deemtanii iddoo sana dhiifama deemtanii arguun isinirra hin jiraatu. Akkasumattuu beekamaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gara fuulduraa sagantaaleen akkanaa yeroo dhiyaatan sagalee tokkoon baanee deeggaruutu nurra jiraata, gargaaruutu nurra jiraata. Haadha Oromootu salphate, abbaa Oromootu karaa irratti kufe. Umurii malee abbootiin keenya kaakayyoonni keenya lafaa isaaniif hin malletti kufanii warra du'andeeffachuu hin dandeenyu warra lubbuun jiru gargaaruutu nurra jiraata, qaqqabuutu nurra jiraata. Ammallee hojii manee guddaa qabna waan ta'eef iddoo akkasii kana eenyuyyuu qopheessu kaayyoon isaa deeggarsa uummata kanaaf taanaan deeggarsa lammiilee rakkataniif taanaan eessattuu argamne gargaaruu hiixachuutu nurra jiraata. Dhaamsa jedhuun qaba akka yeroo darbee akka keenya akka hin taane jechuudha. Gara fuulduraa sagantaanis galaan qabu jedhu kanatti fufnee dhiyeessuudhaaf tumsa lammii wajjin karoora qabna. Magaalota keenya akka Naqamtee, akka Amboo, akka Adaamaa, akka Asallaa, Roobee fi kanneen biroo keessatti illee
sagantaa kana fakkaatu qopheessinee uummata keenya gargaaruudhaaf inni yaanna yoo Rabbi nu gargaare. Kanaaf gara fuulduraa irraa jalaan isin beeksisaa deemna. Namoonni naannoo sana jirtan hundumtuu haala gaariidhaan akkatti hirmaattan waamichaan isinii taasisa. Carraadha kophee lama qabdan keessaa kophee tokko obboleessa koof jettanii fudhattanii dhuftan. Qamisii lama qabdan keessaa qamisii tokko obboleettii koof jettanii fudhattanii yoo dhuftan inni kun carraadha. Akka carraatti ilaaluutu nurra jiraata. Nama kamiyyuu nama rakkate gargaaruun taasifnu carraa guddaadha. Waaqatu nama laata waan ta'eef obboleessa keenya kufee harka qabu abbaa keenya umurii malee salphate bira dhaabachuu siif jirra jechuu gargaaruu danda'uuti qabna jechuudha. Yoo nuun inni xannu ta'e eenyutu hiixata dhugaa dubbachuudhaaf lammiilee keenya karaa irratti kufan yoo nu gargaaruudhaaf yoo nu harka isaanii qabuudhaaf yoo nu isaan cinaa dhaabachuudhaaf eenyutu isaan deeggara eenyutu isaan bira dhaabata jettaniitu yaaddu. Kanaafuu namni hundumtuu isa kanaaf qopheessuu qaba, irratti hirmaachuu qaba. Gara fuulduraa hundi keenya waan gochuu dandeenyu waan humna keenya gochuudhaaf kutannaa gahaa ta'e qabaachuu qabna yaada. Kanaaf dhufe guyyaa irraa gara fuulduraa waan ta'u jala jalaan isin beeksisaa deema. Yeroo hundumaa waamicha ani isiniif taasisu waan dhageessaniif baay'een isin galateeffadha dhugaa dubbachuudhaaf. Guyyaan itti isin waamee isin na jalaa calliftan waan hin jirreef waan natti fakkaate yaadani dhiyeessu hundumaa waan kabajaniif Rabbii isin kabajuu kabaja argadhaan jira. Ulfaadhaa bakka jirtan hundumaatti of eegaa, walii keessan eegaa, eeggannoodhaan ba'aa galaa. Warri magaalaa keessa jirtan warri baadiyyaa jirtanis yeroodhaan ba'aa yeroodhaan galaa yeroo malee hin deemina. Yoo danda'ame bara dandeessanitti lama sadii malee kophaa keessa socho'uu dhiisaa yeroo rakkisaa akkasii kanatti kan kana alaa Waaqni bakka jirtan hundumaatti isin eegu. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Yeroo biraa walitti deebina. Ulfaadhaa.